ta'e Yesuusin wal argita. Karaa eebeluu deeme miti kanatti deemtu. Karaa Waaqayyo si qopheesse tokko jira. Karaa adda jechuun karaa hin baramne tokko. Museen guyyaa 40 kadhatee balaqqeessa'uu ifa arge. Eeliyaas guyyaa 40 kadhatee, Yesuus guyyaa 40 kadhatee, anis guyyaa 40 kadhee waan sana godha miti. Akka ebelutti ayyaana fudhatetti ayyaana fudhattu. Inni 40 kadhateetu ati garuu daqiiqaa 40 makiinaa keessa teessee fudhachuu dandeessa. Marqos boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irra isee jirtu akkasumas immoo Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 3 irra isee jirtu. Yemmus jarreen tokko nama dhanni isaa gar tokko duunaan afur ta'anii baatanii fidanii gara Yesuus dhufan. Gaafa iddoo Yesuus jiru gaan immoo baay'ina namootaatiif gara Yesuusitti fiduu gaafa dadhaban ol ba'anii bantiin manaa biyya sanaa immoo diriiraadhaa isatti ol ba'anii jedha. Kallattii Yesuus dhaabbatee dubbii dubbatuun erga saaqanii bantii manaa siree namichi dhanni isaa du'ee gar tokkoon dhanna isaa du'ee sana achiin gadi buusan. Yesuus amantii jarreen kanaa yommuu argee namicha sadhanni isaa gar tokko du'eeni yaa ilma koo cubbuun kee hundinuu sii dhiifameera ittiin jedhee jedha. Karaa adda ta'e Waaqayyoon Barbbaaddachuu waan jettuun xinnoota isin harka kaa'u barbaada. Mee karaa adda ta'e jedhame maadoo Waaqayyoon wal argineedha. Karaa adda ta'e Yesuusin wal argita. Karaa eebeluu deeme miti kanatti deemtu. Karaa Waaqayyo si qopheesse tokko jira. Karaa adda ta'e jedhame maaloo Waaqayyo walan argaedha. ማል ጀቹዳ በተለየ መንገድ ከጌታ ጋር መገናኘት በተለየ መንገድ ከኢየሱስ ጋር ከፕሬዘንሱ ጋር መገናኘት ከራ አደ ጀቹዱም ቲማል ጀቹዳ ሰጀቱ ሲንት ሙዳፊ ከራ አደ ጀቹን ከራ ኢምበረምኔ ተኮ ከራ አዳ ተኮ ጀቹኒ ማል ጀቹዳ ለምሳሌ ከራ ኢስም ቤተን ተኮ ሲን ተገርሲሳ ምን ከደና ጋፈ ጀኑ ኢጆል ረቡ ፈነ ገዲጀኔ ኡሱስኔ አከበሉት ፋርፈተቶ ቶንታኔ አከበሉት ለለበቶ ቶንታኔ አከበሉት ዋቀዮ ጅወል አርጌው ቶንታኔ ከራ አደ ተኮ ዋቀዮ ወል argina amen jira. Akkamitti ayyaana kana fudhatte yoonaan jettee guyyaa 40 soomee sagadeen siin jira. Hicciti ayyaana Waaqayyootiin wal arguu jettee ati guyyaa 40 soomanii sagaduu sitti fakkaate dhattee jilbeenfatta. Museen guyyaa 40 kadhatee balaqqeessa'uu ifa arge. Eeliyaas guyyaa 40 kadhatee, Yesuus guyyaa 40 kadhatee, anis guyyaa 40 kadhee waan sana godha miti. Guyyaa 40 kadhachuun akka Yesuus nama godha utuu ta'e anis nan kadhadhan ture. Guyyaa 40 kadhateera Yesuus akka Yesuus ta'uu garuu eenyullee 40 miti 60 kadhateen ta'u. Karaa addaa Waaqayyoon wal arguu jechuun akka ebelutti ayyaana fudhatetti ayyaana fudhattu. Inni 40 kadhateetu ati garuu daqiiqaa 40 makiinaa keessa teessee fudhachuu dandeessa. Akkaataa atitti Waaqayyo wajjin hariiroo ati Waaqayyo wajjin gootudha. Waaqayyo karaa hedduu qopheesse fayyina ilmaan namaatiif. Namni karaa biraa eegaa ture. Garuu Waaqayyo karaa addaa tokko qopheesse. Eenyuun Yesuusi. Karaa Yesuus Kiristoos kana malee namni tokko hin fayyu jedhe. Yesuus Kiristoosis karaa addaa tokko karaa miira isaa tokko ዘሴም አከ ኤበሉ ጎዶቶን ታኔ አከ ኤበሉ ተፋርፈቱ ቶቶን ታኔ አከ ኤበሉ ተራጀ ኦቶን ታኔ አከ ኤበሉ ተንሰገደ ኦቶን ታኔ አከ ናገለፍ አከ ሚራ Waaqayዮ ተቁት እግዚአብሔርን በሚያስደነግጥ መልኩ ሾክ በሚያደርገው መልኩ አከኒና ዳበቱ ወንት ዘጎዱ ማይን አከኒና ላሉ ወንት ዘጎዱ ማይን ከራ Waaqayዮ ሲሙልአቴ ሰነይን ገዲሲን namicha gar tokkeen qaama isaa du'eedha kan isaan qaban sagantaa akka kana bal'aarra dhaqaniiru Yesuus jira fayyisaan jira inni hibboo isaanii deebisu jira eessaan arganna hizbii biraa karaa kam galaa fayyaanis jaamaanis bal'aanoo karaa cufeera jennaani namichatiin tokko keessaa akka itti kaawwan barbaadan dhuuna jedhan ol baana mana kanatti itti ol baana bakka mana kanatti itti Indi akka namitti mi rofaadhaan darbame tachi nama godhaam Yesuus jennaan waan barbaade nuufa godhu arjentiidha dhimmi keenya dhimmi koo sarjaadha jedhame maaloo Argent no yenya kes bakka kezinko Argentina one borif bodiraaf waan jedhamu miti kan Kenya waan orofaanu eksisu miti waan salfiirranu dhaabu miti inni an qabadde sabira dhufe waan rofaadhaan ol galamu miti dingata karaan jiru narrabuu qaba malgoona rennan kottaay qorqorroo rabuaniitu irra deemanii aggeeffachuu jalqaban qixa kamiin jireenya qixa sagaleensaa jiru hin caccabsanii maniche ነቀሉት ነምንዱ ኢየሱስን ይዘቱ ምን ያረጋሉ ይላል ሰነቦደ ጨባማል ሳገ ደርበቱ ፎቅ ይራጀራል አስቡት እስቲ ነማ አሲን ገዲቡ ፈያኑ ዮቡ ኤማልታ ኢሰጀለገኛን ቡቱታ ካሴ ሱፓ ኢሰብረገኛን ዱዋቱ ከየዳባታ አከታተተ ኢሰጀለገይ ጀነኒቱ ቆርቆሮ ተርሳሰኒ ቂጣ ኢየሱስ ጅሩን አከነቲ ነምኒ ፈየን ቤኩ አከነቲ ነምኒ ተኤፊን ቤኩ ቂጣ ኢየሱስ ጅሩን አችረ ዳባተኒቱ መቃባ ከነ ለማፎነ ቁልቁሉ ሰደ ዋቀ ተኮቲን ኤላ ሲተርኪኔራ Abu brother karaa Yesuus jirutti dhimma kee gadhiisi malee hin sodaatin.
dhaqee lafa dha'e. Orofaan inni irraanfatame salfiin hin hafe yaa mucaan nana jedhe. Amantii jara kanaa ilaale. Karaa jarri na barbaadan ilaale. Kunooti amma araara sii godheeraa jedhe. Akkanatti galamee achiin baanee bishaan isa sanatti dhiqatamee achiin dhufamee achitti dhaqamee fayyama yoo jette ayisaraam. Karaa addaa tokko akka barbaaddu barbaada Waaqayyo. Miira Yesuus duwwaa miti, miira ummata sana hundaatu tuqame. Inni mataan dhukkubsatu irraanfatee maal godhaa jiru jarri kuni jechuutti ka'e. Gaafa Waaqayyoo waaqeffattu, gaafa Waaqayyoon kadhattu, gaafa Waaqayyoon barbaaddattu, karaa miira namaarra darbee miira Waaqayyoo tuqu karaa sii dhaabbatu tokkoon gali. Ati Waaqayyoon duratti asii ol bicha likkiitti gali inni waan sirratti godhu beekaate. Iyyaati karaa addaan si barbaada jedhaanii malu. Karaa naagaleen si barbaadaa jedhaanii malu. Wangeela Luqaas boqonnaa 19:3 amma 5tti nama tokko argitu. Nama jireenyi shaggaa, nama umuriin xuru, nama jireenyi bareedaa, nama garuu hojjaan isaa gabaabaa Yesuusin arguu barbaadu argitu. Yesuus Yaarikoo keessa darbuu yommuu dhufe namni Zakkiyoos jedhamu tokko achi ture. Namichi kun qaraxxuudhaaf hangafa ture, badhaadhaas ture. Yesuus isa kam akka ta'e baruu barbaade. Ammas namoonni waan baay'ataniif hojjaan isaas gabaabaa waan tureef arguu hin dandeenye Yesuusin. Yesuus Kiristoos karaa sanarra akka darbu gaafa fuula isaa ilaalu, karaa inni irra deemaa jiru gaafa argee namichi isa arguudhaaf dura fiigee antee qilxuu yaabee Yesuus iddoo sana yommuu ga'e ol ilaalee yaa Zakkiyoos dafii gadi bu'i. Har'a mana kee galuu nanaaf hin taa'e. Fuudhee ergaa kanarra si wajjin galu Yesuus. Akkaataa kadhannaa kee ilaalee, akkaataa itti isa barbaadaa jirtu ilaalee, akkaataa si dheebotte ilaalee, hawwii kee ilaalee, kadhannaa kee ilaalee si duuka oolanitu Yesuus. Namichi kun Zakkiyoos jedhama, gabaabaadha. Hojjaan qabu, kiisii qaba. Hangafa qaraxxuuti namichi kun, nama barumsa qabudha. Maastarsii haa ta'u, digirii haa ta'u qaba. Indaa'uun namichi kun qaraxxuu miti. Maaloo dharee? Hangafa. Qaraxxuu 100 walitti qabee waan isheen qaraxaa olte harkaa odiit godhee nama fuudhudha. Abbaa qabeenyaa ture jedha. Garuu akka jedhe maal godha qabeenya Yesuusin hin argine jedhe. Dandeettiif yookaan immoo ma'aragni Yesuusin bira nan geessine. Amma kan na barbaachisu Yesuusin arguudha. Anis arguun fedhaa jedhame maaloo. Irra galgalame siif Yesuus gidduu kan galu si duraa gombifamu. Irra jetee si eegu Waaqayyo si dhoksaa jiru. Siif Yesuus gidduu wanti galuu barbaadu nama yoo ta'e Phaawulos akkana jedha, ergamoota Waaqayyoo yoo ta'an iyyuu kan ifataman haa ta'ani jedhe. Ergamaa Waaqayyoo yoo ta'e iyyuu kan Yesuusin si jalaa dhoksu haa dhokatu. Namichi kun Yesuus isa kamtu darbaa jira. Gaafa ilaaluuf gadi ba'u namni maali jedha? Baay'eedha. Baay'ina namaarraa kan ka'e Yesuusin arguu hin dandeenye. Yesuusin arguu waan dadhabeef yoon akkam godheedhe. Amma namni Yesuusin arguudhaaf salfiuma qabatee duuka deema. Inni tokko asiin ba'a, inni dheeraan immoo asii gad akka hidhee ilaala, inni furdaan immoo gateettiidhaan akkas godhaa darba. Namichi kun garuu hojjaatti hin qabu, homaatti hin qabu. Iddoochi immoo iddoo kiisiidhaan galanu miti. Iddoo baay'ee harkaan deema namichi, amma garuu harkis hin deemu naannocha. Atmosfeeru la ijaa himachim. Harkaaf hin mijatu beektaa atmosfeerichi. Sana booddee maalan godhaa jennaan hamma maara gokoon irraanfadhaa jedhe. Hamma sanamni gaashee naan jedhu nan irraanfadhaa jedhe. Hamma maal naa wayya jennaan kiisii koos nan irraanfadhaa jedhe. Maalan godha jennaan akka namni ta'een beenne ta'een argee galaa jedhe. Mataadhaan dhaabachuu ta'us akka ta'e tan Yesuusin wal argee galaa jedhe. Namni tokko iyyeetti argeen galaa jedhe maaloo. Kamoon dabala argeen galaa. Namichi kun maal naa wayyaa jedhe. Yesuus Kiristoosin gaafa barbaadu badambiitti barbaadi. Namichi birrii qaba, sarraatanyaa qaba. Warra qaraxan keessaa tokkoon ol na baadhatu jedhe birrii 50 kiisii keenyaan hin baata. Garuu karichi akka Yesuusiif hin taane bare. Namarra taa'emma yoon ilaale natti mul'atu jedhe. Natti mul'achuu kan qabu hojjaa kootti otuu harki namaa hin jiraatin karaa Yesuus naaf ibse. Inni feefi gaafa achi ilaalu qilxuu tokkotu dhaabata. Akka ijoollee daa'imaa mukatti ol ba'een asii gadi ilaala malee otuu hin argin hin galu jedhe. Mukatti ol ba'uu ta'a malee gaashee jedhamuun ko'aafu, akkaawuntiin ko'aafu, qabeenyi ko'aafu ol ba'een argee galaa jedhe. Sana booddee duratti fiigee jedha qilxuu yaabbate jedha. Jarana amma namni tokkotu muka kana yaabbate akkam taatu maaltu isinitti dhaga'ama? Namichi kun garuu muka yaabbateetu nan ilaala jedhe. Akkitti rarra'ee Yesuusin asii gad eeguu jalqabe. Hin dhufe Yesuus likki qixxee namichaa bira gaafa ga'u zorreedhaa simmee jedhe. Warra karaa lafaa barbaadanuun zorreedhaa mee jedhe. Warra akka ebaluutti barbaadanuun zorreedhaa mee sin jedhe. Nama addaa tokko nama miira koo tuqetu jira jedhe. Nama karaa ajaa'ibaa na barbaadaa jiru tokkotu jira jedhe. Nama karaa dinqii na barbaadaa jiru tokkotu jira jedhe. Nama karaa isaa galeef karaa isaa ife na barbaadaa jirutu jira. Karaa isaa gale daa'imee, karaa isaa ife hiixatee, karaa isaa ife qorqorroo tarsaasee, karaa isaa ife gangalatee nama na barbaadaa jirutu jira jedhe. Isin akka walii keessanitti na barbaadaa jirtu, nama addumaan na barbaadaa jirutu jira. Sagantaa kana irratti namni karaa ajaa'ibaa isa barbaadaa jiru jira laata?
asiinan jira laana argitaa namni jedhaa jiru jira laata karaan ati ittiin barbaadaa jirtu satti toleera taanaan inuma dhaabata Yesuus. Yesuus qixxee arbuu sanaa ga'e namni hin argine kas jedhee ilaala hundumaa har'a garuu Yesuus akka jedhee ol ilaale maal ilaala gaafa jedhanu mukarra jira gaashee maal taal min nakkaachoo otuma isaan min nakkaachoo jedhu Yesuus dhufeetu kottu si wajjin hin gala har'a naa taatee taate min nakkaa utuma siin jedhanu of qabi malee utuma siin jedhanu maal taate foon itti deebi'ee utuma siin jedhanu utuma isaan si didanu afaan haaraa kee gadhiisi galgala kana abbaan koo fuudhee waan haaraa keessa si haadhaaf. Akkasii galetti akkasii dhufetti akkasii ifetti waan inni godhe jedhi godhi malee Waaqayyo waa siin godhaamee jira. Karaan tokko si ifnaan godhiiti itti agarsiisi. Waan namni goone godhisi jedhaan jiru waan akkasii ifeef akkasii gale foqoqi jennaan foqoqi yegiddaa idallam akkana jechuun biraazar yoo gangalatte hin dandeessa mataadhaan yoo dhaabatte hin dandeessa Waaqayyo sirriidha jennaan hunduu sirriidha ameen jedha. Otuma teeppii kana nurraa gadi qabi jedhanuutu waldaa godha mana kee ameen jedha. Safaricha si abichisiisu Waaqayyo niyyiti karaa addaa jedhime maalaw akkanaa galatte di dabaliti akkanaa ifette di dabaliti ani Waaqayyoon nan argaa jedhi aboo akka isaaniitti miti akkasii galetti faarsi akkasii galetti lallabsi akkasii galetti raaji akkasii galetti aboo akkasii galetti. Yesuus kun siif hagalu garuu abbaan kee siif hagalu garuu akkasiif galeetti miti kan naa gale gamanaan dhufa saaftaanaan gamaan dhufa kan keemeen jedhatu kan koo karaa addaatu jira jedhimee maaloo kan koo karaa addaatu jira jedhimee maaloo beleelaa daayirekshin karaa isaan fayyan miti kanatti fayyitu an soomaaf sagadaan hin fayyen sukkaararra an immoo hin soomne hin saganne akkasumatti tan bishaan irratti kadhee dhugee fayyi. Zakkeewus nama gabaabaadha qabeenya qaba maastarsii qaba ajajaa dhibbaati hangafa qaraxxuuti hojjaa duwwaatu gabaabduudha hojjaa isaatiif immoo harki isaa dheeraadha wal bira qabeetti kenne Waaqayyo inni garuu karaa addaan barbaadadha jedhe karaa namni barbaadu kanan barbaadu jedhe karaa warri hojjaa qaban deeman hin deemu jedhe karaa warri beekumsa qaban deeman hin deemuanis karaa warri nama qaban deeman hin deemuani jiru namoonni nama qaban karaa isaan deeman warri birrii qaban karaa deemanu qabu karaa deemu aniifatti garuu karichi isa miti keenya addaameen jedhadhatti iyyiti karaa addaa jedhime maaloo karaa ajaa'ibaa jedhime maaloo Waaqayyoon walitti ba'aa jedhi dabali. Sana booddee dhaqee ol ba'e Yesuus dhufee ilaalee Zakkeewus jedhe beektaa tamma Yesuus akka inni maqaa keetiin si beeku eenyuyyuu siif moggaasu garuu maqichumaan si beeka Waaqayyo yoo barbaade immoo maqicha sirraa geeddara Waaqayyo ol ilaalee Zakkuu jedhe nan kottu arra mana kee buluun naa taa'e. Namoonni akka jedhanii cirraash mana qaraxxuumu jedhe qaraxxuu ta'uusaa beeka ofiisaa gadi buufateetu naa wayya Yesuusiin argu jedhe Waaqayyoon wal arguu wayya haafuu natti qabeenyichis jedhe. Sana booddee ilaalee Yesuus kottu bu'ii mana kee galuun naaf hin taa'e maalennaan ani isa isaan laalan ilaalaan jiru qaraxxuu ta'uu keessa ilaalaan jiru ani jedhe nama koo ta'uu keetu naa gale jedhe dheeboo ati naa qabdu naa galeera jedhe. Yeroo hunduma salfii qabattee hin deemin yeroo hunduma akkuma barreen gaddaatti hin deemin waan tokko qayyarime hojii ergamootaa boqonnaa 12 irratti Phexrostu hidhame 12 irratti Phexros hidhame hin boo'ama himimmaan hin barbaadamaa ture Yesuus kun 12 13 14 15 16 gaafa geessanu Phaawulosiif Siillaasin hidhaman jedhi kun maal jedhanii waldaan kiristaanaa Phaawulosiif Siillaasiif iddoo seen qabdu Phexros irra akka caalu isinitti himuu hin danda'u garuu akkas jedhani karaa Phexrosiif barbaadan nu barbaadinaa nuyi karaa qabnaa jedhan maa inni nani galgala kana faarfannaadhaan barbaadama Yesuus amma boo'icha miti faarfannaadhaan isin dhufa Waaqayyo jedhan. Miilli dhameeraam harki hidhamee hamma kadhannaadhaan miti kan keenya jedhe miilli dhamee harki dhamee sansalata kosh godhu maraatuudha jedha namni hunduu taa'ee dhaggeeffata jedha maaliif taa'ee dhaggeeffata karaan isaan deemaa jiran wadde mana hidhaa sana keessa kan jiru hunduu taa'ee dhaggeeffata irra fanu ta'anii dhaggeeffatu maal jedhi kun maal ta'an nagaa miti harkidhaa miillidhaa namni tokko iyyiti karaa addaa jedhime maaloo dabali karaa biraa jedhime maaloo mukatti ol ba'ee barbaade maal namichi kun hin maraatee jiru laalaa lafanni taa'u laalaa lafanni dhaabatu nama guddaa ture gaba tureen hin maraateef jedha Yesuus garuu akka hin maraanne innis akka anis hin maraanne Yesuusin arguu gatiin barbaadu fana sirra taa'e ulfina sin jettan sana dhiise ulfinni koo laasa kana jedhe ulfinni koo inni narraan fudhatamne isa kana barbaachan isa sana gate ulfina keessa sana yoo gatte kan biraa sii dabalama ulfina isa biyya lafaa sii kenna sana yoo lafa keessa ulfina isa ulfaata isa waaqarraa fudhatta harki dhamaadha miilli dhamaadha faarfannaa Phaawulosiif Siillaasiif hundeen mana hidhaa sun socho'uu jalqabeedha. Iga oolicha Waaqayyootiin hundeen mana hidhaa kee socho'u. Hundeen mana hidhaa kee socho'u.
harki dhamaadha. Bor qalamta jedhamee nama harki dhamee miilli dhamee sansalataan gindillaan kana jala bahee taa'utu karaa Yesuus Kiristoos dhufeetu hundee manichaa sochoosuu jalqabe. Kan Phexros balbala socho'e kan isaanii garuu hundee manichaa socho'e. Karaan jarri barbaadan karaa addaati. Karaan jarri Yesuusin itti barbaadaa jiran karaa addaati. Boo'ichaan duwwaan barbaadamu Waaqayyo waaqeffamuudhaan hin barbaadama. Lallabaan raajummaadhaan duwwaan barbaadamu faarfannaadhaan hin barbaadama. Namni tokko iyyee karaa addaa edhimee maaloo karaa naa galee Waaqayyoon nan barbaada. Dubartii waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'e namni hin beekne jira ijoollee. Waggaa 12 guutuu dhiigi ishee dhangala'eera. Qoricha barbaada beekaadha nama jedhame hunduma bira deemteetti. Dubartiin kun lafti isheen hin deemin, manni isheen hin seenin, maallaqi isheen hin baasin iddoo tokko iyyuu hin jiru. Garuu Yesuus Kiristoos darbaa jira jennaan erga dhageesse booddee karaatti baate. Gaafa ilaaltu namoonni duuka jiran dhedheeraadha. Isheen immoo humna hin qabdu, dhiiga hin qabdu, ol jechuu hin dandeessu. Dubartiin kun sababii dhiigi dhumeef keessaa, sababii dadhabdeef dhaabattee akka isaaniitti deemuu hin dandeessu. Amma namni duukuma deemee akkas jedhee barbaada beektaati yoom na laalaata. Nawaa maalaata gidduudhaa jedha. Nawaa maalaata Yesuus kun. Nawaa maalaata jechaa duuka deema. Isheen garuu akka jette ana qimii koo beeka. Akka tin waamnes beeka. An of beeka waan hin ta'eef jette. Qoyimee jettee gaafa ilaaltu shaasharaa wayyaasaa lafarra harkifamaa jira. Kunooti laajjabamee deema Yesuus. Shaasharaa wayyaasaa lafarra harkifama. Yesuus kun duuba ga'eera. Isheen garuu daa'imteetu isa bira yoon ga'uu dadhabee shaasharaa isaa bira nan ga'a. Namni irra deema ani garuu dhaqee qabnaan nan fayyaddi. Namni irra jetaa deema an garuu isumattuu buunaan nan fayyaddi. Dhattee kuftee wayyicha qabatte. Yesuus isa deemaa jiru dhiiseetu qat jedhee dhaabbate. Maaltu dhufe jedhanii fillafiitiidhaa barbaadu isaa. Duuka buutonni isa fillafiitiidhaa maaltu dhiyaate. Yesuus dudduubbeetti garagalee. Warra kana keessa namni na tuqe jiraa jennaan. Baay'een isaanii akkas jedhani. Nu tuqe moo nu gaffaye jettee jedhani. Si tuqurra darbine si cunqursaa jirra jedha. Anamma warra na cunqursuu miti jedhe. Namni na tuqe jira. Warra na dhiibaa jiru jechaan jiru ani jedhe. Waldaa keessas arra warra isa dhiiban hin barbaadu. Warra isa tuqaa jiran barbaada Yesuus. Warra na dhiibaa jiran, warra na cunqursaa jiran, warra na bira ga'uudhaaf karaa barbaacha wal dhiiban otoo hin taane lubbuudhaan hiixatee nama na tuqe jira jedhe. Harkaan otoo hin taane lubbuudhaan na tuqe lubbuun tokko jedhe. Harkaan otoo hin taane lubbuudhaan na qabe hafuuraan na qabe namni tokko jedhe. Akka itti ilaalte beektaa dubartiin sila ol jechuu hin dandeenye qaa jedhaa dugdi ka'ee dhaabattee waggaa 12 foqoqxeem waggaa 12 namni funyaan qabatee bira darbe waggaa 12 ani beeka kan jedhe birrii ishee harkaa fuudhe dubartiin kun homaan qabdu garuu akka itti ilaalte cheeggoote fayyina ishee maal isheetiin mirkaneeffatteedha foon isheetiin of qabde dooktaree beluutu marammare hin jedhu ilaalte antee fayyaadha hin jiru nagaadha kaatee dhaabatte hizbiin wacinaa jette karaa isin barbaadaan jirre nama tokkotu barbaadaa jira jette. Wacinaa jette karaa isin barbaadan miti karaa tokkotu jira. Yesuus isa kana isaan barsiisuu barbaade beektaa kutaa sanatti. Inni barbaade maaliif na dhiibdu lapheedhaan na barbaadaa jedhaanii jira beektaati. Garaadhaani malee Yesuusin barbaachuun miillaan wal caccabsuu miti jedheetu isaan barsiisuu barbaade akka jedhe. Mee dhaabadhaa jedhe namni tokko natti buuteetta amma jedhe. Wallaalee miti Yesuus eenyu akka jedhee dhufe maal akka jedhee dhufe beeka. Nam tokko garuu natti buuteetta amma humni na keessaa ba'eera humni fayyisu jedhe. Meeyyiti humni naa dhufeera jedhati immoo. Dabali humna argadheera jedhe yaa. Maaltu na keessaa ba'eera jedhe. Humni na keessaa ba'ee nama tokkotti galee jedhe. Humnichi immoo humna fayyisuuti jedhe. Humnichi immoo humna lafaa nama kaasuudha jedhe. Humnichi immoo humna maqaa kaleessaa nama geeddaruudha. Humnichi immoo humna kaasee nama dhaabuudha. Haatee dhaabattee kasee dhaabattee hin beekne. Eenyu akka ta'e hin beeku malee nama ka'ee dhaabatutu jira. Nama ikoonomiin isaa ka'ee dhaabatu, nama fayyaan isaa ka'ee dhaabatu, nama jireenyi isaa ka'ee dhaabatu, nama maqaan isaa ka'ee dhaabatu. Lafa kufee lafa gangalataa jiru lafa boo'aa jiru lafa yaaddaa jiru ka'ee nama dhaabatutu jira. Harka kee ol kaasi ana spiritually nama ka'ee dhaabatutu jira. Hafuuraan nama ka'ee dhaabatutu jira. Qabeenyaan nama ka'ee dhaabatutu jira. Maaliif humna isaatu sitti gala. Meeyyiti humna edhime maalo. Dabali humna edhime maalo. Ka'ee Yesuus humna na keessaa ba'e. Humni na keessaa ba'e kun immoo namatti dhaqee galee. Namatti gaafa dhaqee galu immoo jedhe nama sana waa godheera eessa jirta jennaan ana kan fayye Yesuus si tuqe duddubbee dhayyiti eessa isheen immoo jedhama ilaala hunduu ofirra galagalee gaafa laalu goda jirti garuu hunduma dursitee dhuftee dhaabatteetti boroo jirti garuu Yesuus bira geesseetti karaa biraa jira karaa natti dhokattee dhaqxeetti buutu ameen jedhe aboo namni tokko iyyiti karaan jira jedhi maaloo. Karaatu jira beektaati. Karaa iseen ittiin dhatte ilaali. Karaa ebelu ittiin fayyamite nama baay'ee fayyiseera. Maaloo naa oko fayyiseen nan fayyiseera. Maaloo nu qulleessi jennaan qulleesseera. Bira ga'anitti bu'aan isheen garuu irraa fagoodha. Naa ta'eera siina jedhu garaan kee. Naa ta'eera siina jedhu kadhannaan kee. Naa ta'eera siina jedhu deemsi kee.
naa ta'eera siin jedhu siistamni kee, naa ta'eera siin jedhu karaa ati ittiin barbaadde, naa ta'eera siin jedhu karaa ati ittiin feete.